Ashama kabuna kam jirtu nagagi sani video kana like goto mari share goto mari brandar bin kui parta galgala saati lama kaase amma ifatti shamarran mana madami saganta dungo obbole wonjala du'ani biyya araba keessa galani akkasumas mallaqni keenya reenta keenyaaf kan jedhu dhaadannaa kana hanga dhufaa jiru waan ta'eef manni keenya guutuu keessan boon dhuftanii adda galgala dhuftanii akka daawwattanuu fi gadda jiraa ibsataa jiru maallaqa jiraa hojjetanii maqaa hawaalaa biyya isinii galchinaatiin saamamaniiru fooqiirra darbatamaniiru qaalan ammoo kan xumuraa gurguramaniiru ulfaaniiru ulfi keessaa baafamee yeroo ammaa kana boleetti keenya mana yaalaa keessa ciiste jirti. Kanaaf mee shamarran maal jedhu kan jedhuuf galgala sa'aatii lama kaasee sagantaa guddaatu jira. Inafamu inafina shamarran guutuun keessan yuunifoormiidhaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني وردفتوني كوهن دكيسان وبجراتني فيديو كان شير قرأ والأك أبسيسا كسم اللاكي قرأ كنا ما يدو برا قويتودا أكما مبارك هيك أنا كسكري تر أجيتن كان هذا سكن تاقود دجرا أكما نير تاسي كان كجولين بيا شمرات بيا ربات من أماجرتو كان أكسكري وليتانو في من مبارك مسمى تتي غندتي توكارتي أشت gargar akka Itoophiyaatti sa'aatii 2 akka biyya kanaatti sa'a 8 akka biyya Arabaatti jechuudha. Walumaa galatti akka Itoophiyaatti sa'aatii 2 jedhani ishaa jechuudha. Kanaafuu jabaattanii viidiyoo kana share olii gootanii walii himtanii achitti argamtanii gadda keessaniif gammachuu keessanii achitti ibsattanii namni rakkoo qabdanii achitti ibsattan gasiisaa dhattanii jechuudha. jabaadha sheerolii godha namuu haga danda'u hunna qabuun walii sagalee ta'uu qabna jechuudha. Ijoolleen dhumattee kun akkuma nu baane gudeedamee kun ilmoon garaa baate kun kaan ta'e rakkoon cimaaf dararaa hamaa waan deemaa jiruuf jabaatanii viidiyoo kana sheerolii gootanii wal qabsiisuu qabdan jechuudha. Namuu haga danda'u hin tuffatina miidhama walii qabdan hundumaa sagalee walii ta'a jechuudha. Sila fi masooni tuwwani gisima birrii gisima rakkoo dhufti gisima rakkatan bichaas imamii madaamoch be mana madaam jedhaa dhufanii dhugaa rabbi mubaarak kan bicha argan tuwwan kulolaa mita akkatti mudubbattu argitanii waan nama tokko lama qabnaa akka fi masootatti jechuudha. Hundaafuu rabbi jazaa isaanii haa kaffalu dhiigni namaa garaa nyaatu natti fakkaata. Ijoolleen keenya baay'ee miidhamanii baay'ee goddamaa jira waan ta'eef jabaadhaa viidiyoo kana sheer godhaa wal dhaqqabsiisaa. Namu akka galgala dhufee achitti hirmaatu jechuudha. Maaliifi 15-7 deemaa jirra gara rakkoon cimaan gad deemaa jiraatu gara Oromootiinis ta'u gara Dallaaraanis ta'u gara Arabaatiinis ta'u gara maaliinuu ta'u ijoolleen keenya miidhaa guguddaan irra gahaa jira irra dhaabbataa jiru. Kun birrii ergadha jedhee gara hawaalaatiin birrii harkaa nyaatamu kun gudeedamuu kaan mana jaazaa iriftii deemtachi gudeedamuu birrii irraa saamuu bakka qiyaama gadi bu'aa jira bakka jechuudha. Musiibaa guddaa gadi bu'aa jira waan ta'eef jabaannee hanga dandeenye sagalee ofirraa taane tokkuma tokko keenyaan nutti dhufa jechuudha. Nurra gahuu dhabaas obboleeyyan keenya bicha argaa sunillee bor nurra gahaa jechuudha waan akkana. Annanarra hin geenye an rakkanne kalli walli jettanii hin dhiisina maaliif taraan nu gahaa jechuudha. Namni hunduu taraan bilbila dhufa waan ta'eef jabaatanii viidiyoo kana sheer gootanii wal dhaqqabsiisanii galgala mana mubaarakitti dhuftanii achitti sagalee ta'uu qabdanii dirqama jechuudha. Bakka feetanuu yoo jiraattanii galgala mana mubaarak musammaatitti argamtanii jechuudha. Achitti fuuloo achitti jira sagantaa waan ta'eef achi giseen dhattanii yoo wanni si bujiinis biizii isin godhe sammaa godhatanii waan tokko godhatanii dhageeffattanii achitti rakkoo tokko ibsachuu hin dandeessanii waan hayyuu sagalee namas ta'uu hin dandeessanii karaan banaadha. Kanaafuu ashamaa mubaarakiin dhugaa rabbii umrii isaa dheeressu maatii isaa wajjin isuma kagisee hundanuu cinqamu malee kuuwwan kulolaa yoo birrii xax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 ax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 
Kanaaf rabbi subhaanahu wa ta'ala umrii dheeressu jedha jabaadhaati viidiyoo kana sheerii godhaa laayikii godhaa wal dhaqqabsiisaa ijoolleen mana madaamii keessa jirtan biyya kamiyyuu haa ta'u Suudii bichaa sun ta'in biyya kamiyyuu jechuudha. Bakka hunda jira dararaan waan ta'eef kun dallaalaan birrii irraa nyaatama birrii hawaalaa sii galchinanii irraa fudhatanii kun mana jaazaa dhaqeechitti gudeedamaa rakkoo cima deemaa jira akka waan subhaanallah dubartii irra labsii wayii gadi bu'ee jechuudha. Gara Oromootiin, gara Arabaatiin, gara Maqasiyyootiin namni nuti hunduu ijoollee shamaraa biyya Arabaa irratti xiyyeeffate waan ta'eef jabaanni yoo abbaan iyyate Ormi namaa birmataa jetti Oromoo yeroo mammaattu beektanii
yoon iyyanne malee namni nu iyyuu waan hin jirreef jabaannee sagalee walii ta'uu qabna. Laa dirqama jechuun dirqama fira fudhannee sagalee walii ta'uu qabna. Nu saadha mana gaarii keessa jiraannu bakka gaarii illee jiraannu araba gaarii bas jiraannu tarii buruuwwan akkasii nurra gahuu qaba waan ta'eef jabaannee sagalee walii taanee walii birbannee wal malee waa hin qabnu waan ta'eef rabbii keenyas akkasuma kadhannee namuu akkuma amantii keessaniitiin kadhadha kadhannaalee sirri jabeessaa dhugaa hammaatee jira akka badatti hammaatee jira akka waan madri nurratti labsameeti jechuudha akkaataan. Kanaaf mucayyoo wangadda kuloo beeruuti moolibaanatti arabni gudee deetur jetta torbaa jedhani kareessa kuloo deessee marfee waraansiftee namittiin akka deessitu goosiftee jirti ani isiin ammoo namittiin ammoo jiini gahee dhalattee duraa Itoophiyaa irraa fiddee jetti ani duraayyuu Itoophiyaa irraa fiddee jetti ani. Kanaafuu jabaanneeti sagalee walii ta'uu qabna kan jirru mana arabaati wallaahi akkatti jiraatu abbamaa rabbitu beekaa tarii waan akkasitti qabuun booda waan akkasitti qunnamuu mala gise yoo namni tokko farraa iyyate rabbiinlee warra kadhatan jechuudha. Kanaaf jabaannee sagalee walii cimsinee walii ta'uu qabna. Nu ammoo haga dandeenye sheer laayik walii godhaa maaliif sagaleen kun deemee warroota dhimmi kun itti ilaallatu bira gahuu danda'a waan ta'eef teenne wallaaluu osoo hin ta'in laayik sheerii godha akkasuma inshaalla galgala kaa rabbichi nu haa ga'u mee waan galgala mubaarak fa'aa haasan kan waan achirra gastii san irratti haasamu yoo rabbi galgala haasanii nu ga'e dhimma dhageenna takkee furmaataatuma nu dhufa inshaalla jenneetuma yaadna akka furmaan nu dhufa abdii qabna namni yoo sirritti keessattuu mubaaraka moo sirri sagalee kana ta'e sagaleen isaa ambaasota biras akkasuma mootummaa biras hin gaa waan ta'eef inshaalla nuun fooyyaa jennee abdii qabna rabbiin biraa rabbii keenya irra kadhannee jechuudha wanti rabbi irraa dhufte garuu namni waan godhuun qabu rabbi nurraa deebisu jennee du'aayima kadhataa jirra haala suukaneessaa keessa jirra waan ta'eef ijoolleen mana madaamii ijoolleen teenya baay'ee suukaneeffamanii haala hamaatiin keessa jiranii ka lubbuun isaanii dhabamee ka eessa buutee isii dhabne akkana kuloo arabatti gurguratanii jechuudha. Oromummaan teenya tun kuloo albee nutti taatee nu qaltee fixxee arabaa jennee himanna malee namni akka qalmaaf qophaa'u nu godhaa jiru Oromoo teenya jechuudha. Kanaafuu jabaannee sagalee walii taane hanga dandeenye jechuudha hanga dandeenye osoo hin tuffatin miidiyaa xiqqoos qaba jettanii osoo namni sagalee na dhaga'u maaltu na dhagaa namni lama takka nama na yaran jirtu jettanii poostii tokko yoo barreessanii poostii gootanii jirraan du'aayii fa'aa godhaa fi waan akkana jettanii namni wal jalaa fuudhee poostii godha akkasuma keessa namoota gurguddaa bira ga'uu mala jechuudha. Kanaaf jabaadhaa sheer godhaa viidiyoo mubaarakii kanallee akka nama dhaqqabee akka ijoolleen galgala mana isaatti argamtee rakkoo ofiis ibsatanii maal akka haasamullee achirratti akka agartanii achirratti qaxaran waan ta'eeti akka biyya keenyaatti sa'aatii 2 akka biyya arabaatitti akka saawudii sa'a 8 jechuudha. Walumaa gala sa'a 2 beektanii hojjettanii ishaayii salaattanii bakka kamiyyoo jiraattanii gasti mubaarak musammaa irratti argamna inshallah achitti walgeettiin galgala achaa taatu jabaadha du'aayis kadhadha jabaadha viidiyoo kanas sheer godhaa facaasa wal dhaqqabsiisaa akka ijoolleen rakkoo fi hunda achitti illee danda'an ibsatanis nama meeqa yoo tan ukkaamee taa'aa jira kana waan ta'eef gorsa faachirraa argachuu mala miidhama ofii achitti machuu mala waan ta'eef jabaatanii viidiyoo mubaarak kana sheer gootanii wal dhaqqabsiisuu qabdanii dirqama keessan bahuu qabdan jechuudha. Dirqama laayifii seenuu osoo hin ta'in dirqama viidiyoo keessan sheer gootanii viidiyoo kana nama dhaqqabsiisuudha. Maaliif nama hedduutu dhufee irraas barumsa fudhata rakkoo ofillee himatuu mala. Kanaafuu gastiin guyyaa galgala gastii shamaraati jechuudha. Dubartii biyya arabaatiif waan banamuuf oduu qaaqa biraatiif hin ta'in akka sagalee ijoollee biyya arabaatiif ta'u duungoo qabaadha koottaa jedheera mubaarakii walgeettiin galgala achaa taatu jabaadha sheer godha wal dhaqqabsiisa koottaa qimamochi mana madaami rabbiin inshallah nama keenyaatiif garba nu godhuuf nu fidee rakkoo hedduun nu qonnamaara waan ta'eef rabbiin hin danda'a garbummaa nama keenyaatiif garboomne kana jalaa nu haa baasu gahee isin gahee taa'a mana nunaa jedhu dubartii islaamanumaan tolti zabanuma keenya kana kuloo akka heddii walii gadi facaanee jiraataa jirra. Alhamdulillah waan rabbiin nuu fedhe waan rabbiin nuu qadara rabbiiti garuu du'aayii kadhanne akka rabbiin nurraa deebisu akka rabbiin biyya keenya gannu teessee dubartiin